السلام عليكم أكم جرتن كبجم تودا في جالة سمتون حردتون برسا أروم أب الحمد لله نجا كوت نجا إنك يا كنجال الله كن كبجارا بكير تمرس نجاو إجا حردتون كي يا فيديو راه كذا حالة مسيجي مسنجرا سالبمتي al tokkoon yookiin yeroo tokkotti reemuu yookiin dileetti gochuu dandeessan asiin argisiisaa jechuudha isin galee. Egaa akkuma beekamu miseejii miseenjeraadha. Tokko tokkoon yoo taate malee moobaayilaan reemuu yookiin dileetti gochuun hin danda'amu jechuudha miseejii hunda jechuudha. Tokko tokkoon garuu ni danda'ama. Garuu tokko tokko waan hin dhumneefu namni kamuu hin haqu jechuudha. Akkasumas bira kutaa jechuudha isin galee. Kompiitaraa fi yookiin laaptooppiidhaan baay'ee tokko salphaadha. Garuu moobaayilaan baay'ee tokko ni ulfaata jechuudha. Miseejii tokko tokkoon ammoo irra ta'anii haquun jechuudha isin galee. Kanaafuu har'aan kana miseejii miseenjera feesbuuk isinirraa jechuudha al tokkotti dileetii yookiin reemuu haala itti gochuu dandeessan asinitti argisiisa jechuudha. Mobaayiluma keessan fayyadamuudhaan jechuudha isin galee bifa kompiitaraa yookiin bifa laaptooppiitti jechuudha isin galee fayyadamtanii salphumatti miseejii miseenjera feesbuuk isinirra jiru mara jechuudha al tokkoon yookiin yeroo tokkotti jechuudha tokko tokkoon haquu osoo hin taane haala itti reemuu yookiin dileetii ofirraa gochuu dandeessan asinitti argisiisa jechuudha. Egaa miseejii miseenjeraadha kana dileetti gochuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yeroo ammaa kana namni haala kamiin iccitii walii garuu jeetii hirriiba dhaba jechuudha isin galee. Egaa immoo feesbuukiin kun nama amansiisu jechuudha. Yookiin akka malletti nama hin taane harka seenuun mala yookiin ammoo isin harka haakar tahee harka diinaa seenuun mala. Miseejii miseenjeraadha ammoo waa hedduudha qabatee ta'a jechuudha. Maaliif miseejichi waan hin naqamneefu miseejii egaa guyyaa feesbuuka banattanii kaaftanii nama walii barreessaa turtantu jira jechuudha isin galee kan waggaa 3 dura 4 dura 3 lamaan dura 10 dura jechuudha isin galee kanaafuu miseejii kana hunda keessa wahuma jira jechuudha wahumatu bahame jechuudha miseejii kana keessa jechuudha isin galee namni kamuu hojjetii qaba jechuudha isin galee hojjetiin keessan kun akka hin taanetti nama hin taane yookiin diina keessan harka bu'e baay'ee tokko rakkina isinitti fida jechuudha isin galee. Egaa rakkina ciisinoonni biyyattuu jechuudha kan waan isin himu hin jiru isinumti tilmaamaadha jechuudha isin galee. Kanaafuu har'aan tanaa salphumatti jechuudha haala miseejii keessan miseejii miseenjeraadha al tokkoon hunda yaa'anii yeroo yerootti seentanii ofirraa reemuuf gochuu dandeessan mobaayiluma keessan fayyadamuudhaan jechuudha baay'ee tokko salphaadha isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan yeroo yerootti yeroo hunda barumsa keenya hordofuu ni dandeessu jechuudha isin galee. Barumsa haarawaa barumsa isiniif bu'aa qabu yeroo agarree haala kanaan YouTube kanarratti gasnee lakkifne jechuudha. Warroonni hanga irraadhaa subscribe gootan baay'ee tokko galatoomaadha. Akkasuma warroonni amma reefu dhufaa jirtan baga nagayaan dhuftanii. Egaa hordoftootaan kiyya gamanumaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee hordoftoota kiyyaa egaa aappii tokko nu barbaachisa jechuudha. Dileetti miseenjera hunda guuraaf jechuudha. Aappicha argachuudhaaf pilaastorii keessatti galtu jechuudha isin galee. Egaa yeroo pilaastorii keessatti galtan seerchii kana irratti jechuudha. Kiiwuu biroo dareettanii barreessu jechuudha isin galee. Egaa inni kana jechuudha. Buufattu kana. Egaa inni buufadde waan akka buufa oopinuu maratan dha. Okay, booda haala kanaa fuula kana isin bana. Facebook kana jiru kanarratti kilikii gootu jechuudha. Facebook irratti kilikii gootu. Egaa achi booda imeelii keessanii fi paaspoortii feesbuuk isinitti guutu jechuudha. Egaa achi booda loogiin kilik gootanii. Egaa achi booda haala kanaan feesbuuk keessanii yeroo isinii bane jechuudha. Asirratti jechuudha fakkii hoom yookiin fakkii manaa kanarratti kilikni gootu jechuudha. Egaa achi booda bakka seerchii kanarratti jechuudha Chrome Web Store jettanii barreessu jechuudha. Chrome Web Store jettanii barreessitu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaaf fuula kana isinii bana Chrome Web Store kan jedhamu irratti kilikni gootu. Egaa ammallee haala kanaaf fuula kana isinii bana zoomiin godha isinitti agarsiisa jechuudha. Zoomiin godha. Egaa bakka seerchii irratti jechuudha delete all message for Facebook jettanii barreessitu jechuudha. Achi booda seerchii gootu jechuudha. Isin galee achi booda haala kanaaf fuula kana isinii bana. Ni argitu inni abdii qaba jechuudha. Zoomiin isinii godha. Kanoo fakkii eksiitiif miseenjeraa jechuudha isinii galee irratti kilikni gootu jechuudha. Isinii galee. Egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana. Asirratti ni argitu inni abdii qaba jechuudha.
zoomii isinii godha jechuudha. R2 Chrome kan jettan irratti kilik gootu jechuudha yeroo tokko. Ammallee OK kilik itti gootu jechuudha. OK tan irratti. Booda obsaan eeggatu jechuudha. Egaa achi booda ammaas fakkii bootan hoomii tan irratti kilik gootu jechuudha isinii galee fakkii manaa tan irratti. Achi booda jechuudha ammoo inni gootan sarara sadeen kan irratti ni dhuftu jechuudha. Tuqaa tuqaa sadii sana jechuudha isinii galee. Irratti kilik ni gootanii. Egaa achi booda gadi ni buutu jechuudha. Akira gadi. Egaa asirratti kunoo delete all message for Facebook jennu jira jechuudha. Irratti kilik ni gootu. Egaa haala kanaan iskaan isinii godha jechuudha isinii galee. Sana eeggatu. Egaa achi booda haala kanaan yeroo fuula kana isinii bane ammallee wanni gootan jechuudha. Tuqaa sadii sana irratti kilik ni gootanii. Deebitanii ammaas gadi numa buutu jechuudha. Asirra gabbuutaniituma delete all message for Facebook jennu irratti kilik gootu jechuudha ammaas. Haala kanaan ammallee iskaan isinii godha jechuudha. Okay, achi booda kan asirratti ni argitu abdii qaba jechuudha. Zoomii isinii godhuu barbaadanii. Delete all message kan jedhamu irratti kilik gootu jechuudha. Egaa haala kanaan haquu itti fufu jechuudha isinii galee takkaan al tokkoon waan miseenjara keessan keessa jiru delete godhee fixee xumuraa jechuudha. Egaa kan haala kanaan delete ta'ee dhumee jira jechuudha isinii galee. Egaa haala kanaan miseenjara al tokkoon remove yookiin delete ofirraa gochuu ni dandeessu jechuudha isinii galee. Egaa hordoftoonni kiyyaa barumsa kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf warroon YouTube channel keenya haarawaa taatan subscribe gochuun dagattinaadha akkasuma viidiyoo keenya like gochuun dagattinaadha. Yaada qabaatan komentii gaafii adda addaa qabaatan komentii irratti nu barreessaa. Kanaaf haga barumsa biraatti walitti deebinutti jiraadhaa galatooma.